ani Oromoof qaaliidha. Seenaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa Karchallee Amboo hanga galma Barkumee wallee fi qabsoo Haacaaluu Hundeessaa. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa kan dhalate abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa addee Guddattuu Horaa irraa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa bakka wiirtuu qabsoo Oromoo kan taate magaalaa Ambootti dhalate. Handhuurri isaa awwaalamte. Haacaaluun maatii isaaf mucaa shanaffaa yoo ta'u obboloota dhiiraa 6 fi obboleeyyan durbaa 4 qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun maatii isaa loon tiksaa akka guddate dubbata. Umrii isaa mana barnootaa ga'een bara 1981 mana barumsaa Oddoliiban sadarkaa tokkoffaatti barnoota isaa eegale. Mana barumsaa Oddoliiban jechuun magaalaa Amboo keessaa ganda Dugwaajaa keessatti kan argamu yoo ta'u bakka Haacaaluun itti dhalatedha. Barnoota isaa hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Ambootti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti barate. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa kun Haacaaluudhaaf bakka bu'uura qabsoo ta'uu hiriyoonni isaanii dubbatu. Haacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u akaakayyuu isaa biras jiraateera. Akaakayyuun isaa waan jaallatuuf mana barumsaa dhihoo jiru dhiisee kan naannoo mana akaakayyuu isaa jirutti fagoo deemee barachaa ture. Gaaffiin Oromummaa keessa isaa kan finiinu Haacaaluun ijoollummaa isaa irraa eegalee wayyaanee wajjin kokkee wal qabaa guddate. Haacaaluun magaalaa Amboof oolmaa guddaa qaba. Akkasumas uummata Oromoo fi darbees biyyattiif nama yeroo dhihoo keessatti beekamtii argachuun galata bara baraa siidaa hin jigne uummata biyyattii keessa nama qabudha. Magaalaan Amboo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti argamtudha. Magaalaan kun Finfinnee gara dhihaatti kiiloomeetirii 120 fagaattee kan argamtu yoo taatu, goota Oromoo kana biqilchitee guddisuu keessatti gahee olaanaa qabdi. Muuziqaan hiree ganama uumaa irraa kennamteef akka ta'e amana Haacaaluu Hundeessaa. Ijoollummaa kootii kaasee afaanni koo gabii hin qabu, inuman sirba jedha. Bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbilee fi loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera.